Guyyaa har'aa seenaa Oromoon dhiyeessaana dhaggeeffadhaa. Oromoon eenyu? Eessatti dhalate? Biyya kam jiraate? An jedhamurra kaana. Oromoo Waaqayyoo gaafa ilmoo namaa uumuu calqaba Oromoo uume. Oromoon hundee ilmoo namaa, lattuu lusii, abbaa Afrikaa, utubaa Itoophiyaa, gadaamessa uummataati. Kuni ragaa qaba, ragaa qabatamaa qaba jechaadha. Uummanni bal'aan kuni biyya inni hin jiraanne hin jiru. Kaaba Itoophiyaa fi baha Itoophiyaa irraa ka'ee Nuubiyaa qabatee, Gibxi qabatee, Ahiir qabatee, Baabiloon qabatee, biyya Hindii qabatee, biyya Arabaa qabatee, Sumaalee, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Ruwaandaa, Kibba Afrikaa, dhiya Afrikaa bakka inni hin jiraanne hin jiru. Kanaafan Afrikaa the Oromo Kingdom jedheetanan barreesseera. Maqaan Afrikaa inni durii akka bulaa jedhama. Akka bulan maqaa Oromooti. Gosoonni haaraan dhalatanii otoo biyya sun seenatti hin babal'atiin dura biyyattiin sun hundeen ishii bu'uurri ishii kan Oromooti. Seenaan saba guddaa kanaa maaliif dhokate? Eenyutu awwaale? Sabni tokko seenaa isaa yoo barbaade malee namni barbaade isaan argu. Horii si jalaa bade, qabeenya si jalaa bade yoo barbaadde malee hin argattu. Seenaa Oromoo kan barbaadu dhabame. Otoo barbaaddame mootiin addunyaa Oromoo ture. Barsiisaan yookaan immoo hayyuun Giriik Doodiras kan jedhamu Kush addunyaa bulchaa ture jedhee barreesseera. Kush sun Oromoodha. Maqaan Oromoo, eenyummaan Oromoo, seenaan Oromoo maaliif Kush jala awwaalame? Eenyutu awwaale? Giriik bara dheeraa Oromootti duulteeti. Oromoo Nuubiyaatti duulteeti. Biyya aannanii fi damma buqqisiisu qabadha jetteeti. Biyya Adaamaa fi Haawwan dhalatan biyya Eeden Gannat jedhamu qabadha jetteeti. Yeroo baay'ee Nuubiyaa waraanteet waraana Oromoo futtaasoodhaan ija waraannamteet caccabdee baqattee badde Giriik. 14th century jaarraa 1400 BC Kiristoos otoo hin dhalatiin dura Oromoo waraante Giriik. Bara dheeraa kana keessa turteeti jaarraa shan keessaa mootii Habashaa Iizaanaa kan jedhamu qeesiin Giriik Fireeminaaxoos dhufeet Kiristinaa kaase. Warri Habashaa Fireeminaaxoosiin abbaa salaamaa jedhuun Yesalaam abbaa jechuu isaaniiti. Fireeminaaxoos gaafa Kiristinaa kaasuu diina Oromoo ijaa ta'eef Giriik Iizaanaa gargaarani. Giriik oggas mootii addunyaa ijaa turtee fi Giriik Aleksaandariyaa, Turk, Sooriyaa warra kiristaanaa turan oggas biyya Arabaa, Saabaa warri kun isa gargaaraniit Oromoo Nuubiyaa waraanan. Oromoo Nuubiyaa waraananii bara dheeraa Giriikiin kan waraanname, bara dheeraa Roomiin kan waraanname kun uummanni kun waraanname. Waraannameetii jaarraa meeqa keessaa mootummaan isaa jijjige. Iizaanaan eenyu? Wayitti Araba, gosa Arabaati.